biloon gaafii gaafadha jettee yoo deebise naan deebinee jechuun dandeetta. Rakkina hin qabu. Naan deebinee an akkasitti nu an dirqama akkan hubadhu sin jedhaan jiru. Jettee kaatee ilaamee dhagaa jettee ibsa waan an jedhe irra ibsa kennu jechuun udumanas taa'ee uduman si deebisuu si bira jiru na biratti ibsa irra kennitee dubbii biraatiin kireetii gochuuf yaaluun which is false. Asii baatee garuu akka barbaadde jechuun dandeetta rakkina hin qabu. Uduman si dhaga'u Kiristoos waan an ibsa walii an dubbadhe fakkeenyaaf jechummaan tokkotti akkitti namni jedhuu fi akkitti waan san murteessan garaagarummaa guddaa qaba. Gaafa jette waan gargar ba'ee adda baasuu dandeettu wayii akkas waa'een Kiristoosii barootaan illee barataa deemta. Sababni isaa macaafni qulqulluun akka jedhetti amanna. Macaafni qulqulluu akka jedhetti. Lammaffaa akka Kiristoos jedhetti amanna. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe. Natti amanaa jedhe. Kanaaf ka jenneetti amannu ilma Waaqayyo isa waaqummaa akka abbaa qabu isa namummaa foon Maariyaamiin irraa namummaa akka kennaa yoo uffanne namummaa akka Maariyaam yoo uffanne nu ufayyuu hin dandeenyu jechuudha. Argitanii? Okay, sana walii galee bakki beeso. Sana walii galee sana ninne. Bakki natti barbaade namummaan kun uumamaan aan jettee jirtu. Siin jedheera bakka achi namummaan kun uumamaan aan jettee jirtu. Biloon jalqaballee yeroo gaafiillee gaafattu daqiiqaa 8 qofa qabaa akka jettee gaafii jalqabde. Gaafii tokkochi qofa gaafadhe jettee jalqabde. Gaafii 10 illee gaafachuu dandeettaan gaafii irraa rakkina hin qabu. Garuu amma namni waa yaadu gaafii yoo an si gaafadhe okay ada kana jedhaala achiin booda akka jiru ufumaa gaafattee taayippii biraa gaafatta. Kana bakka kana murteessaa irratti beeso. Namni hubataani gaafii inni gaafatu gaafii ifa ta'edha. Gaafii amma jalqaba gaafatte gaafii bu'uuraati gaafatte. Gaafii kiliir ta'edha gaafatte. Gaafii jalqaba si deebise. Amma immoo achi ol kor as gaddee akkasitti miti. Namummaan isaa maaliidha? Maariyaamiin irraa namummaa Maariyaamii uffata. Pereed. Namummaa Maariyaamii sin jedhee mitire? Achi booda namummaan kun ka Maariyaamii kun uumaaree? Ifa eenyummaa isaa si deebi'eera kana. Eega kana ta'e Kiristoos namummaa kana qaba? Namummaan kun garuu namummaa kana qofa jettaa? No. Waaqummaa wajjin wal makedha. Waaqummaa wajjin wal keessa ka jirudha. Inni kun adda ba'a addan ba'u. Kiristoos waaqeffattaa? Eeyyee. Ammallee waaqummaaf namummaa ammallee waliin jira. Ammumallee mirga abbaa yeroo jiru. Waaqeffannaa? Eeyyee. Sana barti beeso sindinne beeso sanarratti bara lakki jedhellee si mormaan jiru si galee bakki nani gaafiin kee gabaabduuni amma namummaan Kiristoosiif waaqummaan Kiristoos gargar hin ba'uunaa jettee jirti. Qaama uumaa qoe beeso na argisa. Qaama uumaa fi uumamaadha. Inni Maariyaam irraa fudhate uumamaadha. Inni ittiin dhufe uumaadhaan jechaa jirta. Wanni kun waan tokko ta'eef waaqummaa fi namummaa walumaa waaqessitamoo jennaan walii waaqeffama gargar hin ba'uunaan jettee jirta. Walii galleessa gargar hin ba'u. Kanaafuu ati beesoon uumaa fi uumamaa waaqessa jechuudha. Waaqummaa fi namummaa isa waliin makeessan waaqessa jechuudha. Uumaa fi uumamaa. Afaan kan keetiin jecha barbaaddetti dhalchisuu hin dandeettaati. An clearly waan jiru sitti beeku. Kanarraan kan hafe namummaa fi waaqummaa jetteemi. Na dhaggeeffadhu mee namummaa fi waaqummaa jettee na gaafatteemi. Eeyyee jedhee si deebise. Waaqummaa gaafa jennu ammootu ka abbaa wajjin tokko jedhee uumaa akka ta'e beekamaadha. Namummaa gaafa jennu ammootu ka Maariyaamiin irraa dhufe uumamaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf uumamaan nama yookaan ammootu Maariyaamiin irraa ka fudhate namummaa sababni isaa foon namaa uumaa ta'e hin jiru waan ta'eef. Kanaaf eeyyee. Namummaa fi waaqummaa yookaan immoo uumaa fi uumamaa. Akka gaarii. Jamaa tibbeessoon keenya haa eebbifamu. Uumaa fi uumamaa waliin waaqeffataanii. Biloon daa'imummaan kan kee dhugaa kan marimas wajjin dubbachuu irratti iyyuu kan gaafsan irraa jalqabee baay'ee onna godhe. Ustaazota gurguddaa wajjin mari'adheera. Fakkeenyaaf Ibnul Ilaazira waliin mari'adheera. Afkaaraa kee dubbataat waan namni jedhe tibbeessoon akkana jedhaara. Dhagaa jira namni kana godha. Tibbeessoon kana godha. Jechuun maal barbaachisa kun? Yoo ati nama humna gariidhaan marii yeroo mari'attu gaafii gaafattee deebiin deebi'ee okay aadaa akka jedhaa ta'a. Ibsa ati dubbiyaan dubbadha ibsitee modification ati gootu hin jiru. Kun maal jedhamaa afaaniin dubbii mimmi'eessaniif kallattii daayivertii gochuuf yaalu. Yaada kan kee ofumaa qabadhu ibsa namaa yoo kennite namni nu dhagayeera mana kan keetti galtee tibbeessoon akkasa mana jettee jechuun dandeetta. Na bira jettee garuu
na biratti dubbii jijjiirtee waan biraa jechuun dandeettu biloon si galee. Eebbifama akkas. An kan jedhaaru kiliirili qoqoo biloon anuun ibsa na dhageeffadhu homaa ibsin anuun ibsa an kan jedhaaru Kiristoos inni guutummaan waaqummaa yoo deebisii deebi'e naan deebine jettee dhiisuu yoo deebisii deebi'e ammoo naa deebi'e jechuu achiin booda bakka ba'uudha malee ibsi ati itti gaafii na gaafattee kaatee ibsi ati itti irra kennitu maal inni. Okay, tibbeessu ayyee. Wallahi naa taasise miira keessa galtan seena. No, na gaafattee kaatee gaafii si gaafadhe jettee kaatee ibsa irra kennuuf yaalte bara. Kun gaafii hin jedhamu. Waan loojikii gaafii gaafa deemamu laal biloon gaafii gaafadha jettee yoo deebise naan deebinee jechuun dandeetta. Rakkina hin qabu. Naan deebinee an akkasitti nu an dirqama akkan hubadhu sin jedhaan jiru. Jettee kaatee ilaamee dhagaa jettee ibsa waan an jedhe irra ibsa kennu jechuun udumanas taa'ee uduman si deebisuu si bira jiru na biratti ibsa irra kennitee dubbii biraatiin kireetii gochuuf yaaluun which is false. Asii baatee garuu akka barbaadde jechuun dandeetta rakkina hin qabu. Uduman si dhaga'u Kiristoos waan an ibsa walii an dubbadhe fakkeenyaaf jechummaan tokkotti akkitti namni jedhuu fi akkitti waan san murteessan garaagarummaa guddaa qaba. Akkitti jecha hojjettu jechuudha. Kanaafidha kan uduu an si dhagaaru uduan si bira jiru dubbii gara biraatti daayivertiin godhini. Yoo deebise kamma an deebise gaadha. Yoo hin deebine ammoo naan deebine jedhii akkasiin jedhe jechuudha. Si galee? Okay, tibbeessu jechuun bar gaafii naa deebiftee jirtaa iyyuu jechuun an gaafii naa yoo deebisii deebiseef ammoo thank you. Hold on. Yoo deebisii deebise thank you. Waan barbaade argadheera jechee xumuru. Jechuun an sirma akkasitti amantu si gaafadhe waan ta'eef si gaafadhe waan ta'eef gaafii jechuun akkaataa tibbeessuun itti amanu gaafadhe jalqabumattan. Fakkeenyaaf tibbeessuun akkanatti amana jedhee sirraa qabalee jira sana. Akkas. Thank you. Akkasi. Namoonni aareeti miti. An aaree oduun ta'an yeroo gaafii gaafatamu ana fakkeenyaaf biloonii dhaqee gaafii gaafadhe deebii inni naa deebise yoo naan galle jedhaan. Yoo deebii deebise garuu deebii deebiseera. Okay jedhee itti dhiisa. Malee amma bira taa'eeti modifikeeshinii kiyyaan waan biloon jechuu barbaadu innummaa naa jedhu. Waan ibnuun jechuu barbaadu ibnummaan. Waan yeetiin jechuu barbaadu yeetimmaa naa jettu. As jirti waan ta'eef. Waan an jechuu barbaadu ammoo anumatu jira. As jira waan ta'eef. Walumaan as jiru akka waan dubbii dubbadhee hin beekne dubbii an dubbadhe san modifikeeshinii gochuuf yaaluun is not fair. That's what I'm saying. Kanadha. Kanan jedhaa ture. Eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu. Yaa warra koomentii dhiisaa rakkinaan qabu. Waanuma isaan fakkaatu barreessaa jiru baay'ee isaanii ilaala. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubbataan jira binuu miyuutii qabatu. Ifama guddaa. Walumaa gala barsaa tibbeessoo miidiyaadhaaf saaraa miti. Haasaa saanduqaa saaraa miti. Gooftaan isinaa eebbisu dhugaa dubbachuuf taanaani. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo keessan laattanii amma kana haasa'uuni. Ibinuunis xiqqoo macaafarraa haasa'amu jalqabinatti fakkaata. Kanaaf miira keessaa ka'ee gastii argatee ol seenee. Barsaa tibbeessoo isaatii qabaatan itti fufuu dandeessu. Yoo isaatiin qabdan ta'e garuu